moggaafate dhaabbata wayiiti jechuu kiristaanni dhaabbata namoonni moggaafatan jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo maal turan jennaan musliimoota turani jechuudha. Musliimoota turani. Fakkeenyaaf nabiyyoonni jalqaba ilmumti namaayyuu muslimadha akka islaamaatti boqonnaa 30 lakkoofsa 30 keessatti namni kamuu islaamumarra dhalata jedha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana barsiisan jechuudha. Tokko isaanii gaafa laallu Abrahaamin gaafa laallee jenne Abrahaam keenyadha jedhu warri kiristaanaa kan isaanii immoo miti Abrahaam muslimadha. Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 3 lakkoofsa 67 irratti Abrahaam Yahudaa sin turre kiristaana sin turre warra abidda gabbaranii sin turre jedha. Maal malee Abrahaam muslima ture jedhee dubbata Quraana keessatti jechuudha. Kanaafuu Abrahaam karaa qajeelaa muslima ture nuun jedha. Yesuus Kiristoos barattoonni isaallee musliimoota jechuudha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 52 irratti 51 irraa kaafnee yoo dubbisne Yesuus Kiristoos gaafa barattoota isaadhaa gaafatee eenyutu amantii kana gadhaaba jedheedhaa gaafatee jennaan nudha jedhaniin barattoonni isaati bartuun isaa nudha jedhaniin garuu nuti akka musliimoota taane ragaa nu beedhanii bartuun isaanii bartuun Yesuus Kiristoos muslima akka ta'an itti himan jechuudha. Kabraa Museen lolaalle Museen muslimadha jechuudha. Boqonnaa 10 keessatti olaalle naannoo lakkoofsa 71 irratti muslima ta'uu isaa dubbata Museen illee jechuudha. Akkasuma Salamoon illee muslimadha akka islaam Quraana keessatti jechuudha. Garuu amantaa macaafa qulqulluu keessatti tokko ekeleen kiristaana jedhamee takka guyyaa tokko dubbatamee hin beeku hin kennamneef illee jechuudha. Kanaafuu al tokko obsi bori al tokko na obsi kana dhaggeeffadhu al tokko na obsi nan xumura ishee waliin deeqaa biraasa na obsi. So islaama jechuun maal jennaan submit of God jechuudha. Rabbiif ajajamuu jechuudha islaama jechuun. Kanaafidha boqonnaa lammaffaa lakkoofsa 133 irratti ilmaan Yaaqoob maal jedhani nuti musliimootadha nuti Rabbiif ajajamoodha jedhanii kan jedhu dubbatan jechuudha. Kanaafuu nabiyyoon hundumtuu Rabbiif ajajamoo turani nuti musliimoonni Rabbiif ajajamoodha. Kanaafuuti maal inni jennaan muslima amantaan jedhamu Rabbiif ajajamu. Rabbi nuti ajajamu immoo Rabbi tokkicha isa Yesuus uume isa naan uume isa ergamoota hunda uume sana jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos Quraana keessatti maal jedha? Rabbi Allahin Rabbi koo Rabbi keessa qofa gabbaraa jedhee nutti jechuudha boqonnaa 3 keessatti. Akkasuma macaafa qulqulluu keessatti illee Yohaannis Wongeel boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti Waaqayyo koof Waaqayyo keessan jechuudha Waaqayyo akka qabu dubbata jechuudha. Yohaannis raa yookiin mul'ata Yohaannis keessatti illee Waaqayyo koo jedhee dubbata Yesuus Kiristoos akka Waaqayyo qabu jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa qabataana waaqa isa kan Yesuus Kiristoos sanaaf kan nuti ajajamnu kan sagannu isaaf malee Waaqayyo biraadhaaf hin sagannu. Ilmi namaa waaqa jennee namannu ilmi namaa waaqa sin ta'a jennee namannu namnis nama waaqnis nama ta'a jennee namannu nuti musliimoonni. Waaqni nama ta'uu hin danda'u namni illee waaqa ta'uudhaa hin danda'u. Kanaafuu Waaqayyo isa jalqaba uumaa waa hundaa uume sanaaf saganna ilma namaatiif hin sagannu jennee amanna jechuudha. Sanarratti ammoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabalatee nabiyyoonni hundumtuu Rabbiif ergamaniidha dhufanii nabiyyoonni mandara keessaaf ergaman jiru nabiyyiin addunyaaf ergame jira jennee amanna. Nabiyyoonni kakuu moofaa keessatti turan hundi isaanii mandaraaf ergamani mandaroon jedhu biyya Israa'el qofaaf ergamani irra caalaan isaaniiti jechuudha. Israa'eliin alatti aaboo tokko ergamanii ergaa dabarsuudhaaf illee hin qabani. Yesuusin dabalate Yesuus Kiristoos Maatewos Wongeel boqonnaa 10 lakkoofsa 24 irratti ani hoolota Israa'el badanii malee hin ergamne jechuun Israa'elotaaf qofa ergame jechuudha. Akkasuma hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 31 olaalte fayyina Israa'elootaatiif fi garaa geeddarannaa isaaniitiif jecha Yesuus Kiristoos gara mirga Waaqayyootti ol ba'ee taa'e. Eenyuuf Israa'eloota fayyina Israa'elootaaf malee Itoophiyaadhaaf miti jechuudha. Kanaafuu Israa'elootaaf ergani Nabi Muhammad qofatu addunyaadhaaf ergame nabiyyiin addunyaaf ergame aangoon kana kennameef Nabi Muhammad qofa jechuudha. Boqonnaa 25 lakkoofsa 1 irratti nabiyyi addunyaadhaaf akka inni abiddarraa akeekkachiisuuf jecha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana kana itti buusee ergee jedha. Akkasuma boqonnaa 21 lakkoofsa 7 irratti addunyaa kanaaf rahmata godhee gara laafummaadhaaf isaan erge malee waa biraaf hin ergine jechuudhaan dubbata jechuudha. Kanaafuu Nabi Muhammadittis amanuu waaqa tokkichitti amanee Nabi Muhammadin nabiyyiidha jennee fudhachuun islaamummaa namaa kenna. Islaamummaan haqaan deemu Rabbi tokkicha gabbaru kanatti nama ajajjisiin jechuu barbaada gabaabaadhumatti kun sa'aatii waliin waan yeroo hin qabneef gaggabaabsee sitti bira. Ustaaza gaafiin qaba namni gaafa dhalatee islaama ture jettanii isinii gaafa dhalattan islaama turtanii ree ustaaz? Xumurattu eessa rakkoon hin jiru al tokko xumurattu moo gaafa kiristaanarraan islaama gara islaamaatti dhufee jettanii hin sobdan? Al tokko xumurattu sitti rakkoon hin jiru. Hayyee itti fufee kenna sii deebi'ee jira gaaffii biraa qabdaa? Ayyee ustaas galatoomaa ani durumaa mormiirraan qabu musliimarraa islaamarraa mormiin qabu barachuumaa fi ammallee dabalee nan baradhaa mormiirraan qabu shakkiin qabu hin jaalladhan hin kabaja.
Galatooma. Dhaggeeffadhu ta'a rakkoon tokko hin jiru hayya. Ishi sabaafin wanni nagaafte ilmi namaa islaamummaarraa dhalata jettee ati immoo kiristaanummaarraa islaamummaa dhufe jettee hin sobde ayyuu naan jette lakki hin sobne bar. Naan immaa gaafa dheedhaa jedhee gaafa bultii 40dha cuuphaa nu cuuphanii kiristinnaa nu kaasan abbaa kiristinnaa qabna abbaa kiristinnaa nu kaasani. Macaafa Aksimaaros fuula 154 irratti ilaalti jette namni tokko dhalateedha dhiirri tokko amma bultii 40tti kiristaana hin jedhamu. Maaliif jennaan musliimadha. Erga kiristaanummaa kee qofa kiristaana jedhama jechuudha. Kanaafuu jalqaba gaafa gara haadha keenya keessaa baane musliima turre garuu cuuphaa nu cuuphanii dubartiin tokkos gaafa isheen bultii 80 kaatu cuuphaa cuuphanii kiristinnaa kaasaniiti maal godhan kiristaana taasisan jechuudha. San booddee namni maatii isaa jalatti kiristaana ta'eedhaa guddata jechuudha. San booddee amantaa sana immoo gaafa of barree jenna eedaa jarittiin kun akkas nu gooteetti jennee keessaa miliqni achas dhufne malee dura gaafa dhalannummaa kiristaanuma taanee gara haadha keenya keessaa baane osoo hin taane musliima taanee gara haadha keenya keessaa baane jechuudha. Akkasii sabaaf si deebi'ee. Sabaafi. Sabaaf. Okay, networkii isaa taash. Borii Abaneezar jirta? Risaata biraa Jira algachaa? akkam ati? Nagaa fayyaa keeti? Yaa nagaa akkam? Alhamdulillah. Garuu faraan komeen sirraa qabu maalidha? Komii koo dhiistee gaaffii yoo qabaatte. Yaa gaaffiin qabu garuu komeen sirraa qaba. Komeen sirraa qaba gaafa nama tokko barsiisuuf jettu yookaan immoo nama tokko waa hubachiisuuf jettu amantaa gara biraa xureessuudhaaf yookaan immoo dabarratti hojjechuudhaan miti kan waa nama barsiisan. Fakkeenyaaf ati qofaa kee taatee amantaan kiristaanaa jedhamu hin jiru jechaa jirta. Akkamittiin amantaan kiristaanaa jedhamu hin jiru jetta? Agarsiisuu dandeessaa ragaa? Macaafa keenya qoy na dhaggeeffadhu. Ragaan agarsiisuu dandeessaa? Macaafa keenyarraa lukkisinuu kennaa. Ragaa naa kennisaa? Kiristaana kan jedhamu hin jiru weta. Musliimii eessa jira si jammar? Har'a irra erga dhufe musliimni Kiristoos erga dhalate booda waggaa 600 booda Mira keessaa gaattama dhufe. Gogoother? Digalee Nosiitir. amantii namaa qoshaashesuudhaani amantii namaa xureessuudhaani kiristaanni hin jiru jechuudhaan musliima dagaagsuun kabajaan haasofnu al tokko. Ay lakki kaa miti kaa kabajadhaa maal ta'e kiristaanummaa wanti jedhamu addunyaarra jiru jechuun maal kabaja maaliiti? Boori akkasii miti mee naa Tokko quraanuma lukkisii quraanuma keessan irraa fudhadhaa malee macaafarraan fudhatinaa. Akkuma Nabiyyuu Muhammadiin macaafa barreessuu sababii barbaadaniif isinii hin danda'amu kun immoo. Kan immoo nuufi macaafni karaa Kiristoos Yesuusiin kan nuuf kennamedha. Akkuma Nabiyyuu Muhammadiin seexanii isinitti galee isiniin waan meeqa isin godhaa jira. Akkamittiin amantaan namaa xuraa'ee kiristaana xureessitanii akkamittiinitu amantiin musliimaa akkasiidha. Amantiin musliimaa baazawee waggaa 600 boodadha kan inni dhufe. Hin jiru seenaa taarikii kam irraa yoo barbaadee fidi hin argattu. Ustaasa sababii taatee fi nama burjaajessuudhaa fi bakka wanta akkas jedhu hin jiru. Kanaaf ana har'aa kaastee garuu dhugaan sitti maaran. Ani waan tokko si godhee miti. Akka namummaatti amantii namaa qoshaashesuudhaan yookaan xureessuudhaan amantaa musliimaa hin dagaagsin. Ajiraatu amantaan kamiyyuu. Garuu immoo kuni amantaan namni miliyoonni meeqa hordofaa kan jiru hin jiru kiristaanni akkamitti jechuu dandeessati qofaa kee? Murtee. Maali paarlamaa maaliidhaati? Na gaafadhu kaashi yookiin gaafadhu kaa amma horii isaan Miti hin jiru wanta akkas jedhamu hin jiru. Namni musliima ta'ee dhalattus hin jiru. Kiristoos musliiman turre waaqni keessan iyyuu waaqa qaba. Allaan keessan waaqa qaba. Waaqa gabbaru qaba. Istimee ragaadhaan haasofnu borii. Isin obboleessa koo hafuura seexanaatiin geggeeffamtu kanaaf Ragaa nuu kennu ragaa nuu kennu. Ragaa nuu kennu. Isin deebi'aa diraa kee kottu. Please ragaa nuu kennu. Agartee kanuma haasaa oolanii bahudha jechuudha. Miiraan miti baramantiin kan lallabamu please. Akka gootu borii kiyya. Warri kiristaanotaas miiraan hin lallabiin amantaa. Miiraan hin dubbatiina. Si galee amma amantaa keenya akkas gootaa jette. Amma anatu amantaa keenya arrabse moo keessan arrabse moo situ amantaa kiyya arrabsee bee ammame. Mi'a rabbum sammuun keessi haa taazabu mee nama miti. Kan namaa dhiisi. Ammoo soo asii baate nagaa ni argattaame ofuun makeetiif. Namni waan dubbatu yoo hin taane sirriidhaa miti bara. An amantaa kee yoo seeraan alaa waa godheete kootu ragaadhaan eessaa fiddee jettee akkamitti jettee jedhi na gaafadhu. Tole? Ka dubbattuufis ragaa kennuudhaan yaali.
Ragaan alatti garuu dhuftee farhaan akkas jettee akkamitti akkas jette jettee dhuma oriitee baata taanaan faayidaa hin qabu. Mee akkamitti akkas jette ragaatu jira maalirraa dubbattee jenna gaafadhaan ragaan hin dubbattuu jiraas taa'e. Tole. Kiristaanonni hin jiran osoo hin taane amantaan kiristaanaa jedhamu hin jiruu jedhe jala mureessitti mammallee. Ila sirrii dhaggeeffadhu. Gurra keellee qoradhu. Kiristaanonni hin jiran hin jenne ati kiristaana ofiin jette waan taate mirga keeti. Tole. Duriyyoonni hin jiran haa ibbaalamu. Duriyyoonni hin jiran haa ibbaalamu. Fakkeenyaaf duriyyeen hin jiru hin jettu. Duriyyoonni hin jirti. Wanti duriyyee jedhamu garuu jalqaban turre jechuudha. Duriyyeen immoo ni jirti duriyyoon. That means amantaan kiristaanaa jedhamu hin jiru garuu kiristaanonni hin jiru. Amantaan jiru hojjette immoo kun wangeelarraa baasee agarsiisuudha. Namni kiristaanaaf jedhee of sayyame addunyaa kanarra guutuu jira. Garuu amantaa kiristaanaa jedhamutu hin jiru jedhe. Jira jennaan kun hojjetanii baasee wal amansiisu waliin haasa'u ragaadhaan macaafa qulqulluu baasu. Si galee waan sana hin taane cal jedhameenuma amantaa keenya arrabsita ibbaalim. Ani waan ragaa jiruun ragaadhaan sitti dubbadhe amantaan kiristaanaa jalqabarraa nabiyyootarraa amantiin kiristaanaa jedhamu jarri hin barsiisne Iyesuus illee hin barsiisne barattoonni isaallee hin barsiisne amantaan kiristaanotaa yeroodhaa booddeedhaa dhufee namootatu kiristaana jedhee of moggaasee jedhe kijibaa yoo jedhame immoo ragaadhaan naanaasa'uu danda'ama. Ani hattaa si fuulduraas dhaabbadhee mana koo keessaa miti mootummaa fuuldura dhaabbadhee kana mormuu nan danda'a. Ragaa baasee agarsiisuu danda'a mootummaan illee. Balleessaa dhoonaan jedhan. Wanti dubbataa jiru waa'ee amantiiti. Waa'ee arrabaadhaa miti. Kanaafuu yoo ragaan jiraate ragaadhaan amansiisi sirraa fudhadhaa. Yoo ragaan hin jiraanne immoo taati taaptaap godhaatii dhaggeeffadhaa baradhaa isaa fidee dubbata laata ka jedhu. Tole akkasi kiristaanonni biraa jiraattan ergadhaa. Wal arrabsuun faayidaan qabu nan arrabsiinaa. Amantaa namaa sin arrabsiinaa. Yoo dandeessan ragaa biraan deemuu hin dandeenya. Garuu si waamuudhaaf dirqama qabna. Kiristaanota lallabuudhaaf dirqama qabdu jedhanii faa namni tokko gaafatu muslimti keenya faa. Kan ofii quraana aliifii iyyuu qaraanne aliifii hin beekne garuu dhufanii kiristaanotaaf waamicha gochuu jara akkasitti barsiisu aangoo qabdu eenyutu sin ajaje nama jedhu faan dhagee subhaanallah. Muslima akkasii rabbiin hin taasisiniiti. Muslima akkasii rabbiin hin taasisin. Taadhaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waggaa 13 guutuu kan jarri waamaa turan nama muslima ta'edha. Kan jarri waamaa turan islaamummaatti waggaa 13 salaata to'anneenyi salaata lallabin. Quraanni maarree qul yaa ahlal kitaabi ta'aaloo jedhu maaliin kiristaanotaaf yahudoonni koottaa jedhaa waamicha godhaa kan jechaa jiru. Ilaa kalimatiin sawaa'in baynanaa wa baynakum jecha gidduu keenyaaf gidduu keessanitti jirtu. Daakira. Nagaa gooftaa keenyaaf galannaa ta'u obbo nagaadha. Amantiin kiristaanaa kan jedhamu hin jirutti jettanii ustaas. Amantii kiristaanaa jedhu akka kumoofaa fi haaraa keessatti illee nagarre yoo jiraate nagarsiisu. Amantii kiristaanaa osoo hin taane kiristaana jechuun maal jechuu akka ta'e isinii galeera?
Kiristaana jechuun namootatu jedhe kaa namoonni akka jedhanitti Yesuusin warra Yesuus hordofetu kiristaana jedhamaa jedhan. Bakka kanuma kaanulleen amantii jechuun immoo maal jechuu akka ta'e. Yesuusin kan hordofu kiristaana jedhama kan jedhu wangeelarraan agarsiise. Yaa hojii ergamootaa 11:26 irra jira. Yookiin immoo Pheenxee kan jedhamu immoo Pesteqoonte ayyaana Pesteqoonte irraa waa'ee Pheenxee sin gaafanne. kan dhufee hojii ergamootaa 2 irraa argate. Yesuus Kiristoosin hordofu kiristaana jedhama kan jedhu wangeelarraan agarsiise dura. Hojii ergamootaa 11:26 baafadhaa. Achirratti akkasiin jedhu kaa. Maal jedhare? Achirratti irraa kaastanii isin kiristaanota jedhamtu dheeti Baarnaabaastuu warra argee achitti lallabaa ture sana waame malee kan Yesuus Kiristoos hordofe kiristaana jedhama jedheen barsiifnen. Bartoonni Yesuus Kiristoosin hordofan kiristaanota jedhamu jedhee jira miti? Hin jedhu. Irraa kaaftanii kiristaanota jedhamtu jedhee? Eenyuun jedhe? Abbaan ni jedhe beektaa? Warra Yesuus Kiristoosin hordofuun jedhe waan biraa eenyuun jedhetta? Warra badanii barbaacha dhaqee erga argate waggaa tokko barsiisee booddeedha. Isin irraan booda kiristaana jedhamtu jedheeni malee barattoota. Yaa amma tituu kaatee kiristaana taate irraan booddee kiristaana jedhamtu siin jenna. Lakki. Namni Yesuus hangaaffis gaafa sirriitti gaaffiin koo kan Yesuus Kiristoosin hordofu kiristaana jedhamaa kan jedhu wangeelarraan agarsiisiin jedhe. Kiristaana kan jedhu amantiin akka jiru argaa jirtu miti dhagaa jirtu miti. Nagarree no weerre amantiin kiristaana kan jedhu. Kiristaana amantii akka jedhu. Kiristaanni amantiidhaa osoo hin taane isin irraa kaaftanii kiristaanota jedhamtu eenyu fa'iin warra Yesuus Kiristoosin hordofaa jiru. Maqaadha malee amantii miti. Maqaadha amantiin immoo maal jechuu akka ta'e amantii kasaamee nutti maasa. Amantiin agarsiisatti kiristaanni amantiidha kan jedhu. Kiristaanni amantii Yesuus Kiristoos amantii fidee hin dhufne siruma gara biyya lafaa. Kanaafuu erga amantiin finne maaliif kiristaana ofiin jettu reessin? Isa waan hordofnuuf kiristaanota ofiin jedhu. Kanaafuu kan na hordofe kiristaana jedhama jedhee isin barsiise Yesuus. Kan na hordofe kiristaana jedhamaa hin jenne irraa kaaftanii isin kiristaanota jedhamtu jedhee eega barsiisee eega hubachiisee booddee eega barsiisee booddee warra badan sana. Yesuus hin barsiifne. Warra badan sana barsiisee waggaa tokko bira tursiisee hin jenne amma isin ustaas hin Yesuus miti kan barsiise. Daanii kiyyanni Yesuus miti barka barsiise. Yesuus immaa kan waa'ima kiristaana jedhu takka afaan isaati takka guyyaa tokko dogongoree afaan hin dheheen beeku Yesuus. Kiristaana jecha jettu dogongoraan takka afaan hin dhehee rootee nagartuu dandeessa. Kana kan jedhe Baarnaabaasidha. Baarnaabaastu garaan tooqee akka eegsiisiin dhaqeeti nama badee wayii barbaacha dhaqee erga arge booddee barbaacha beekaan argatee waggaa tokko gashee mana wayii keessa jira barsiisee irraan booda isin kiristaana jedhi malee Yesuus Kiristoos jecha kiristaana jedhu guyyaa tokko afaan hime baafatee beeku. Bakka already nuti kiristaanota jedhamna ofiin jenna maaliif kiristaanummaa nurraa murkiin akka. Ragaa malee. Ragaa qabni isin kiristaanota jedhamtu jedhe miti nu barsiisee Barnaabaas. Isiniin hin jenne lakki isiniin hin jenne no. Warra achi jiran sanaan jedhe. Warra achi jiran sana bakka nuyis isaanuma ragaa isaanuma qabannee deemne isaanuma hordofna waan kiristaana hin jenneeni bara isin kiristaanota jedhamtu jedhe maqaa kenneef malee. Maqaa dabar. Fakkeenyaaf ta'an amma har'aan booda ati daanii osoo hin taane har'aan booda daandiidha yoon siin jedhee maqaan sii kenne jechuudha daandiidha jechuun. Maqaan sii kenne garuu maqichi immoo kan kiristaanota hundaati. Atarra daanii taate bor maqaan amantiin kee bor daandiidha osoo siin jedhee amantiin sii kenne jechuudha gaafsan. Kanaafuu daandii amantii miti. Kiristaanota jechuun ikkoo amantii jechuu miti. Yustaas amantii jechuun ikkoo kiristaana amantii miti. No kiristaana jechuun amantii jechuu miti. Amantii jechuun akka macaafa keenya irra jirutti wanta hin argiin tokko yookiin immoo waan abdatan dhugaadha jedhanii waan abdatan dhugaadha jedhanii fudhachuun amantii jedhama. Gosh kanaafuu kiristaanummaan amantii miti tole. Maalirree kiristaanummaan? Kiristaanummaan nama seeraa fi dambii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kaa'e kurnan warra hin ejjiin hin atiin hin sobiin jedhan sana eegee barsiisa isaa fudhatee duukaa deemu kiristaana jedhama. Malee amantii miti kiristaani galatoomna. Kanaaf galii kanumaan jedhanis maalan jedheera amantiin kiristaana miti siin jedheera. Amantii jechuun immoo wangeeluma keenya keessatti kennuu kaa'eera. Waan abdatan tokko dhugaadha jedhanii fudhachuu. Inni kun immoo mootota lammaffaa 1:7 jira. Waliigallee jirra bakka. Amantiin riqicha waaqaa fi nama walitti dhufu Roomee 2:5 irraa argatta. Ibroota 4:16 irraa argatta. Amantiin karaa ittiin wanta waaqayyotti tolu raawwatanidha. Akkamitti immoo kiristaanummaan gara amantiitti dhufa kan jedhu immoo karaa ittiin wanta waaqayyotti tolu raawwatan
wanti waaqayyotti tolu wantoota kurnan sana hin godhiinaa waaqayyo jedhe sana karaa ittiin raawwatanidha jedha. Kanaafuu amma waliigallee amma wanta waaqayyotti tolu raawwata. Kiristaanummaa amantii osoo hin taane maqaa ta'uusaa waliigallee jira. Amantiin kiristaanaa jedhamu hin jiru waliigallee jira. Tole. Ishi Yesuus Kiristoos maal inni waaqa kamiin gabbaraadhaa ture? Yesuus Kiristoos waaqa gabbaruu hin qabu. Waaqa sagaduuf hin qabu? Yesuus Kiristoos waaqa gabbaruu waaqa sagaduuf hin qabu. Okay, waaqa eenyuuf reekaa inni sagadaa ture yeroo dhabuudhaaf yeroo fannifamuuf jedhee yeroo 2-3 halkan sana gadi ba'ee addaan gadi jedhee kan inni sagadaadhaa ture jechuudha. Yeroo sanatti bartoonni isaa akka kadhataniif yookiis akka sagadaniif barsiisuuf. Inni eenyuuf sagadee jedhe malee inni eenyuuf gadi jedhe sagade. Al takka. Dhiifama akkan jedhe waaqayyo koo kan inni jechaa ture eenyuun hire? Waaqayyo koo kan inni jedhu waaqa abbaatiin garuu kanaafuu waaqayyo qaba moo hin qabu Yesuus? Yesuus Kiristoos waaqayyoon hin qabu. Yesuus Kiristoos isa kanas immoo akkamitti ilaalta beektu? Waaqayyo koo inni jechaa ture hin sobeere? No, hin sobne. Kanaafuu erga hin sobneeti waaqayyo koo jechaa ture waaqayyo qaba moo hin qabu? Waaqayyo kan isaa jira moo hin jiru? Waaqayyo kan isaa hin jiru. Na waaqayyo koo inni jedhee sirrii miti jechuudha. Waaqayyo jechuunsaa sabni hunduu akka baru akkaataa kadhannaa saba sana barsiisuuf. Eenyutu akkas jedhe ragaa baasni agarsiisa akka saboonni baraniif akkas jedhe kan jedhu. No, nuti akka macaafa keenya beeknutti sitti himnaa. Akka beektan osoo hin taane akka wangeelarra jirutti akka namoonni baraniif akkas jedhee kan jedhu baasni agarsiisi. Lakki akka namoonni baraniif kan jedhu hin jiru garuu akka namoonni ilaal na dhaggeeffadhu kaasittan hima na dhaggeeffadhu. Waan hin jiru natti himee waan wangeelarra jiru qofa sirraa barbaada. Akkasiin jedhe Yesuus Kiristoos waaqa qaba wangeelarra waaqa qaba. Waaqni isaa sunoo eenyudha jedhee si gaafadheen. Na dhaggeeffadhu waaqan qabuu siin jedheen jira miti. Yesuus Kiristoos waaqan qabu argate waaqa koo inni jedhe maal inni ati hin qabu ta'u wangeelli immoo qabaa jedha waaqa koo jedhaa jira. Kamtu keemoo kan isaa wangeelaa sirriidha. Lakki kan wangeelaa sirriidha. Kanaafuu erga wangeelaa sirrii yaada kee natti wangeelarraa baasii natti himi. Na dhaggeeffadhu kaasittan himaa na dhaggeeffadhu sittan himaa. Innaan natti himtu wangeelarraa natti himi yaadan fedhan yaada mataa kee dhuunfaa keessoo aayidooloojii keessoo hin taane waan wangeelarra jiru waaqa koo jedhee gaafa kadhataadhaa ture yoo ka danda'amu taate dhiphina kana narra dabarsi xoofoo dhiphinaa kana jedhee kan inni kadhataa ture eenyu gaafa cinqame sana. Lammaffaa waaqa koof waaqayyo keessan gaafa jechaadhaa ture waaqayyo koofi keessan jedhe hin kijibee waaqayyo koof keessan gaafa jedhe Yesuus Kiristoos. Waaqa koof waaqa keessan gaafa jedhe sin kijibne. Kanaafuu erga akkas jedheeti waaqa qaba moo hin qabu Yesuus ree? Yesuus Kiristoos ammayyuu taanaan waaqa hin qabu. Taadaa eenyuun waaqa koo jedhe ree? Waaqa abbaa yookiis immoo waaqa hafuuraan jiru sana namni akkaataan itti kadhatudhaan Ibroota 2 dhaqii dubbisi guutummaa isaa sababii maaliif Yesuus Kiristoos nama fakkaachuun akka barbaachisa. Waa'ee nama fakkaachuun barbaanne nama isa itti dhufna. Akkasiin jedhan Yesuus Kiristoos waaqa koo kan jedhe maaliif reeyisiin jedhan? Namoonni akka beekanii fi kan jedhutti qaban. Eenyutu akkas jedhee sitti hime? Eenyutu akkas jedhee? Ofii kiyyaa Yesuus Kiristoos waaqa akka hin qabne waaqa ofiisaayyuu. Ankan kee barbaaduan. Qoy ka wangeelaa malee barbaaduan. Kan wangeelaa sitti maan jira? Kan wangeelaa natti isa wangeelarraa natti malee akka namni jedhanii akka tajaajilanii osoo hin taane waaqa koof waaqa keessatti ol nan baha gaafa jedhu waaqni inni itti ol ba'u sun isa kamime? Waaqa innoo lafa jira Yesuusoo. Waaqa isaa eenyullee arguu hin dandeenye argee jireenya jiraachuu hin dandeenye fuula isaa arganii jiraachuu kan hin dandeenye. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:24 irratti Yesuus hafuura kan isa waaqessanis dhugaaf hafuuraan isa jedhu sana gara isaattidha kan inni ol ba'u. Kanaafuu waaqayyo hafuura ta'e tokkotu jira miti kan hin argamne sana. Waaqayyo hafuura ta'e sun immoo karaa Yesuus Kiristoos foonfatee dhufeera. Qoy dhufna sanitti. Waaqayyo hafuura ta'e kan hin mul'anne tokko hin jira miti? Jira yaa. Waaqayyo koo kan inni jedheen isaani miti? Isaan inni immoo eenyu keessa jira? Yesuus keessa jira. Yesuus karaa Yesuus dhufee gara biyya lafaatti mul'ate. Inni kun immoo eessatti yoonaan jettanii wangeela Isaayaas raajicha 9:6 irratti. Sana walitti dhufna. Akkan siin jedhan. Okay go. Akkan siin jedhe ilaamee waaqayyo koo gaafa jedhe sana waaqayyo isa mul'anne sanaan jedheemi Yesuus.
La ilaha. ها amma يعني አይደለም naman dhaggeeffatan gaaffii ni dhaggeeffadha sirrii dhaggeeffachuu jira Eelingiin akka uumamudha malee hubannaan akka uumamurra hin jirru. Hubannaan utuu uumameeti namoonni kuufaman turan bakka kanitti jabaatanii dhaabbatu bar. kanumaaf isin jedhu Waaqayyo koo gaafa jedhu Waaqayyo ijaan hin argamne sana miti qawaamataa ture Yesus Kiristoos. Yesus Kiristoos Waaqayyo ijaan hin mul'anne sana inni immoo eessa jira? Isa keessa jira. Maa Yesus ijaan argamaa hin jiru? Yesus ijaan mul'ataa hin jiru? Hafuurri isaa ijaan mul'ataa jira argaa jirta hafuura isaa. Maa hafuura kee ati ijaan argaa jirta? Hafuura kee ati ijaan argaa jirta? Ijaan argaa hin jiru. Kanaafuu hafuura kee akkuma ati ijaan arge Yesus hafuura isaan argu. Ankasi gaafadhe Waaqayyo koo kan inni jedhe isa kamiini jennaan isa mul'anne sanaa jette. Inni mul'anne sun Waaqayyo Yesus Kiristoos miti usiin jedheen. Waaqayyo Yesus Kiristoos miti. Waaqayyo isa kan Yesus Kiristoos miti inni Waaqayyo koo inni jedhe waan miti sun Waaqayyo isaati miti inni mul'anne sun. Waaqayyo isaatii kan jedhu osoo hin taane abbaa isaati. Abbaan isaa immoo isa keessa. Ani abbaan koo na keessa ani abbaa koo keessa. Waaqayyo koo na keessa akkuma jedhu san. Waaqayyo koo jedhe wangeelli bar wangeela mormiini wangeela isa jiru fudhadhuti. Yoo ta'e illee yaada biraa boodatti kennitu malee Waaqayyo kootu jechaaru lakki Waaqayyo kan saamiti jettee ati mormitu haasaa Yesuus Kiristoosin kijibsiisaa jirta. Waaqayyo koof Waaqayyo keessanitti ol ganaa nan baha gaafa jedhu Waaqayyo ganaa inni kan isaa itti ol ba'utu jira moo hin jiru? Waaqayyo inni ganaa itti ol ba'u. Ganaa gara isaatti kan inni ol ba'u hin jira. Yesuusiniif abbaa wal keessan jennee Yesuus karaa akkamitti ol baaree wal keessan jennee. Abbaa jaalli wal keessa jiru hafuuraan Yesuus Kiristoos keessa jira inni. Eessatti ol bahee erga wal keessa jiraate inni kun karaa ani ulfina koo Waaqayyo keenya waaqa tilmaamame yookiis immoo akkasitti akkas eenyu biratti bahe kan jedhu miti. Macaafa qulqulluu irraa ol ba'a yaa ol ba'a. Bakka already dhumeera. Ol bahe eenyu biratti gabbaye kan jedhu yaada koo sii kaa'uu danda'u. Macaafni kan inni kaa'ee bichaan sitti. Waaqa baay'ee jira. Lakki waaqa baay'ee hin qabnu nuti waaqa tokko ta'ee waan baay'ee ta'uu danda'u waan ta'uu qabu hunda ta'uu kan danda'u qabna. Waaqa tokko ta'ee tokkichi sun wanta barbaade ta'uun waan isa barbaachisu hundumaa ta'ee nama fayyisuun nama du'aa kaasuun waan barbaadeen namatti dhiyaatee nama fayyisuu danda'u qabna malee waaqa baay'ee qabna miti. Waaqayyo waan hunda hin ta'u akkasin jedhe. Waaqayyo waan hunda hin ta'u jedhe. Waan hunda hin ta'u wanta ta'uun isa barbaachisu ta'an siin jedhe. Waaqayyoon jijjiiramuu jedhe. Namaa sifachiin jallisii naagaa. Waan ta'uun isa barbaachisu hundumaa ta'uu danda'a waaqni. Hin jijjiiramu jedha kan macaafni hin jijjiiramu hundumaa ta'uu danda'a. Macaafni hin jijjiiramu jedha. Waan ta'uu barbaachisu hundumaa ofiisaa ta'uu danda'a. Hin jijjiiramu. Wanta ta'uu barbaachisu ta'uu danda'a kan jedhu jijjiiramu kan jedhu tokko miti. Jijjiiramuun karaa lama jijjiiramuu danda'a wanti tokko. Karaa fiizikaalaa fi karaa keemikaalaa jijjiiramuu jedhamu isaan kun. Garuu ta'uu jechuun immoo wanta ta'uun isa barbaachisu ta'uu bifa isaa qabatee akkaataa isaadhaan wanta ta'uun isa barbaachisu ta'ee argamu. Waan ta'uun isa barbaachisu ta'a malee waan hunda hin ta'u. Maaliif waan hunda ta'a? Maal fa'itaa Waaqayyo? Waan ta'uun isa barbaachisu. Wanta ta'uun isa barbaachisu hunda ta'a. Waaqayyo ni geeddarama. Wanna ta'uun isa barbaachisu hunda ta'a. Maal fa'itaa? Waaqayyo ni geeddaramaa siin jedhe. Hin geeddaramu. Haala sergan geeddaramne Waaqayyo waan ta'uu barbaachisu hin jedhe Waaqayyo malee namaa miteedha. Hin geeddaramu jedha macaafni. Dhaggeeffadhu nama ta'uu danda'a fakkeenyaaf bifa namaa uffachuu danda'a. Uffatee naa kenni Waaqayyo nama ta'uu danda'a ka jedhu naa kenni. Waaqayyo bifa namaa uffateera. Naa kenni Waaqayyo nama ta'uu danda'a naan jedha Waaqayyo bifa namaa uffateera. Ibiroota boqonnaa lama guutummaa dhaqii dubbifadhu maaliif isaan fakkaachuun isa barbaachise kan jedhu cubbuu isaanii dhiisuuf kan jedhu ibiroota boqonnaa lama guutummaa dhaqii dubbifadhu. Waaqayyo nama ta'uu danda'a ka jedhu naa kenni ragaadaani. Ibiroota boqonnaa lama guutummaa dhaqii dubbifadhu. Gadi taa'e. Naa dubbisi Waaqayyo nama ta'uu danda'a ka jettu naa kenni Waaqayyo nama ta'uu danda'a. Jalqaba falmuu caalaa dubbisuu barbaachisaadha. Abboon dubbise baran gadi fiduu dandeenya maaliif nuyi siyool malee si gadi dubbifnu akka keessan kana qilleensa irraan fiignuuf malee keetii bukoo baay'ee gadi fiduu dandeenya. Dhaggeeffadhu ragaa naa kenne ni jenne Waaqayyo nama ta'uu danda'a ka jettu ragaa naa kenne dhaan. No nama guutuu fi waaqa guutuu kan jedhu macaafa keenya irra jira. Ayyee nama isa laannin baru nama guutuuf waaqa guutuu kan jedhu naa kenne. Kalas amma haasaa biraadhis. Nama guutuuf waaqa guutuu kan jedhu Qolaasiyaas guutummaa dhaqi dubbifadhu. Bani naa dubbisi nama guutuu waaqa guutuu ka jedhu. Qolaasiyaas guutummaa dhaqi dubbifadhu. Abbaan Qolaasiyaas guutummaa maal?
Kan taa'ee dubbisa ammaa taa'ee jiraatu. Tana waldaalee kee dubbisi banii naa dubbisi nama guutuu waaqa guutuu Baruu barbaadda miti yoo. Qolaasiyaas boqonnaa tokkorraa ka'iitii guutummaa isaa dhaqee dubbisi. Oo maal taate ati daani? Naa dubbisi waaqayyo nama ta'e ka jedhu naa dubbisi. Namaaf waaqa ka jedhu naa dubbisi waan amma dubbattee kaa. Lakkee. Waaqayyoo waaqa guutuu fi nama guutuudha kan jedhu macaafa qulqulluu keessa jira. Ayyee naa kennu obboleessa kiyya naa kennu daani. Qolaasiyaas guutummaa dhaqee dubbifadhu. Lakkoofsame kan dubbisan. Qolaasiyaas guutummaa dhaqee dubbifadhu. Qolaasiyaas. Sana keessaa boqonnaa meeqa irratti argama? Waaqayyo nama guutuu waaqa guutuu ka jedhu lakkoofsa meeqa irratti argama? Qolaasiyaasiin dakaagammaa waldaan jiran asitti abbaa jaali sagaleen keessan hin jiru yoo haasaa jiraattan. Waldaan jiran asitti gurba maal ta'a? Waldaan nuftaa maali? Injedha Wallaa sagaleen keessan jiru abbaa jaali. isa guyyaa qiyaamaa ta'etti naman warri kitaaba beektonni kun Amma naagin waree dhiise amma nama guutuu waa guutuu ka jette naagari yallaa dafi. yaa rabbii kiyya injedha barri suuraa 459 malee Qolaasiyaasiin isaanii gara keessaa isa waan guyyaa amma qiyaamaa dubbite ta'e naa nabii kennu. isaatti hin deebi'uudha qophaa'an isiin kenna. Qolaasiyaas ka jette ammaa naa kenni waaqa guutuu nama guutuu ka itti dhiitaa sabanjii godhuu dhiise. Aboo guutuu maal gochuun dubbisan? Bakki isaan beekamu? Hin beekama. Naa kenni kan eegamas karaa beekte naa kenni. Waliitisummaa barbaachiseeti. Wayisi. Naa kenni. Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa?